hin rafne hin rafus hin callisne hin callisus. Hamma maatiin daa'immanii ijoollee keenya Saudi Arabiyaa keessa jiranii dhiphina kana keessaa bahanitti anis dhiphina keessan jira. Sababa kanaaf ani hin callisu, isinis dhaggeeffachaan jira. Qaama dhimmichi ilaallatus dhaggeeffachaatan jira. Haadha daa'imaatii abbaa malee daa'imaa wajjin rakkattu, abbaa daa'imaatii haadha malee daa'imaa wajjin rakkatu, nama tokko lamaa miti kumaaf kitilaan daa'ima isaatii wajjin osoo rakkatu akkamittan callisa, akkamittan hin murafa. Dhimmi keessan dhimma kooti, dhimmi kootis dhimma keessani. Osuun rakkadhee isinumaan an har'a akkana isiniif iyyu kanatu bornaaf iyya. Sabbi nun rakkisin. Sagaleen maatii daa'imman ijoollee keenya Saudi Arabiyaa keessatti argamanii akkuma kaleessaa dheengaddaa yeroo darbe nuufa dhagahamu jechaa turre har'as nuufa dhagahamu. An tokkittiin koo kun gahaadha. Inkwaan yoo hundi keessan irraan dubbattanu ta'e. Sababni isaa maaliif? Tokkittiin koo kun gaafan dubbadhu dhugaa irratti xiyyeeffadheen waan dubbatamuu qabuuf ammoo waan seera qabeessa qofarraan dubbachaa jira. Dhugaan hin qallatti malee cittu. Lafa feete dhaqi, bakka feete dhaqi, haasaan isuman haasaaru kana kan biraa hin jiru. Maatiin daa'ima isaa galfachuu qaba. Samiis bayi dachees lixi haasaan isuman haasaaru kana karra tokko karratti seentu karratti baatu tokko hin jiru. Dhugaadha. Dhugaa wajjin waan hin jiruuf ittiin qaanya'u, ittiin gammada malee. Dhugaa dubbachuu kootti ittiin boona malee ittiin itti qaanya'uuf hin jiru. Har'as boris dhugaan dubbadha. Lafa dhugaan naabbadha. Dhugaa wajjin naabbadha. Eenyulleen dhugaanan dubbataadhu kana dabsuu hin danda'u, balleessuu hin danda'u. Hojiirra oolchuurraan kan hafe. Hin oola hojiirra. Bichaa duwiit sheer laayik viidiyoochi akka jajjabaatee qaama dhimmi lallatu bira ga'uuf kanaan na gargaara. Abbaan fedhe qaamni dhimmi kun lallatu unkaan osoo callisee hanga inni cabsee biiroo isaa seenee furmaata argatu ta'uu danda'a. Sababni isaa arrabni konkoo kun dhugaa dubbataara rasaasa. Unkaan 4 kiiloo seenuu danda'a. Lubbuu namaarraan dubbataara, dhugaan dubbataara, seera qabeessaan hin dubbataara. Ummata rakkateefan dubbataara, maqaa biyya kootiifan dubbataara, maqaa mootummaatiifan dubbataara. Dhugaan dubbataara jechuudha. Sagalee koo kana cinaa qofa osoo dhaabbattanii sagalee keessan dhoffattaniyyuu 100% underline percentage sagaleen kun akka inni dhimmicha kanaaf 100% furmaata ta'u itti amanamummaa guutuun qaba. Dhugaarraa yoo dhugaan itti amantee hin dubbatin furmaatan argattu. Har'as ta'ee bor dhimmi kun ni furama. Garuu akka yeroo fudhatu hin barbaanne. Yeroo gabaabaa keessatti mootummaan keenya sagalee hawaasa keenya maatii daa'imman ijoollee keenya Saudi Arabiyaa keessatti daa'ima isaanii galfachuuf haala rakkisaa keessa jiran dhagahee dhimmicha gattaa'ee qoratee akka deebiitti kennee maatiin daa'immanii daa'ima isaanii galfatanii dhiphina kana keessaa ba'an irra deebinee kabajaan isinitti himannaa. Ulfaadhaa galatoomaa.